Eessumaannu eenyu qalbiidhaan hawwiine kan nusi jalannu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوتي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكون بكم تجاه خلو رمضان باتي خرجمت ربي سبحانه وتعالى شهر رمضان جي قرآن قيس الدبريزن guyyaa takka faasii irraa lakkoofsisuuf deemna jechuudha. Guyyaa takka jennee jirra jechuudha. Bara 1443 baatii 9ffaa guyyaa takka jennee jalqabuu deemna jechuudha. Guyyaa tokkichaa kana keessatti sheexaanni hundinuu ni hidhama jechuudha. Hulaan jannataa 8 ni banamti. Akkasuma hulaan azaabaa hundinuu ni cufamti jechuudha inshallah. Kanaafuu baatiin ramadaanaa kana bifa bareedaa ta'een bifa kabajaa qabuun bifa qalbii qulqulluu taateen bifa iimaana qabuun bifa kanaan dabarsinee akkasitti akka haala bareedaa ta'een qophaa'utu nurraa barbaachisa jechuudha. Baatileen amma nuti keessa jiru kun kan ilmi namaa hundinuu lubbuusaa ibiddarraa ittiin bilisoomsu jechuudha. Gaaf tokko rasuulli sallallahu alaihi wasallam osoo karaa mihraaba ol horuuf deemanii aamiin 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 jee ol hore jechuudha. Abbusan sahaabaan ni gaafatan يا رسول الله قزيم الحرام والبهات ترتبر تراسدي آمين آمين جتي ترتي ما الراجت يا إرجما ربي جاني كافتا وقسن جه رسول صلى الله عليه وسلم جبريل تنقف جيبه واسدي تدواي قليتين واسدين أنيس آمين جه رسول صلى الله عليه وسلم وندي سديخي ساتكمالي تكفى نما هاتيني في أبان إساء وسوى الدنيا رجلني إساء لميني تو الدنيا رجل إسان الرا جنة خنهم بيتين تاتي فنجان سالة فتحاري بوجه دورو جبريل عليه السلام رسولي صلى الله عليه وسلم آمين جيجي تلمفا نما باتين رمضان خيس رفته باتين رمضان خيس رفته باتي دنا خيس تلبوسا يبتر خنهم بلسومسين فنجان سالة فتحاري بوجه جبريل جتو رسولي آمين جلاجا إيكس بوت تصدفا نما مكان خنكي برد دوامي صلوات خني بوزين فنيان سالة فتاري يومي آمين يا رسول صلى الله عليه وسلم كنافو أمما بزي يا رسول الله كوجن صلوات بوساجرتو صلى الله عليه وسلم أكسم بليان باتي تنخيستي لبوتي يلي جيسو كمنا باتي تم باتي لينجيدي باتي برخاتي باتي إلمنا ما لبوسا يدرى لبوسا تيم بلزوزو باتي كا جنة لك خراك أبناتي بيتت يجو نمني باتي تنخيسة maal godhuu qaba yeroo baay'ee onni isni bilcheessuu qabu osoo iimaana hin qabaatin duratti yoonii fi du'a ajaanitti haasan maqaa ni sodaata jechuudha. Laakiin ammoo duuti raahatul mu'miniin akka du'a jaalattu wanni ni godha takka lubbuu teenya tana leenjisuudha. Lubbuu teenya tana iimaana irratti kunuunsuudha. Lubbuu tana iimaana irratti kunuunsuu keessaa takka karaan takkaffaa maali soommana jechuudha. Baatii amma keessa jirru kana ammoo gisee ilma namaa kana du'a eteen akka du'a jaalatu jannataan giseen asirraa addunyaarraa du'ee hoteewwata jannataan seenaa akka isiin beektu godhuudhaaf leenjiitu si barbaachisa. Leenjiin turuu yoo leenjiti baatii tana keessa jechuudha. Baatii tana keessatti kan lubbuusaa hin leenjisne faayidaa hin qabu jechuudha. Baatii tana keessatti lubbuutiin yoo haasitummaarraa hin dhiine faayidaa hin qabnu jechuudha. baatii deena keessatti gaa rabbi qunnamuu akka lubbuun teenya jaalattu yoo hin goone faayidaa hin qabu jechuudha. Kanaafuu bilee baatiin tun nuuf nasiiba. Nama meeqaa jira kan osoo baatii tana hin gahin baatii tanaan duratti lubbu ammatti dabree wajjin soomannee barana kana wajjin dhaqabii meeqaa jira. Nuti immoo ramadaana kana dhaqqabuudhaaf alhamdulillah jennee bifa bareedaa ta'een irraa fayyadamuu qabna jechuudha. Kanaafuu yoommoo lubbuu teenya tana akka isiin du'a jaalattu akka isiin rabbi qunnamuu jaalattu godhuu qabna. Yoo hin goone immoo akkuma haasaa asiin dura manguddoonni nuu himaa turan taa'ee jiru. Sanoo kan ture gaaf tokko jaalummanni tokko osuma ka'anii qabrii qotanii osoo qabrii qotuuf jiraniituma roobitti roobe. Oguu roobitti roobe rooba kanarraa xiqqishoo qabrii tana gubbaa sharaa gubbarra kaayaniituma achi deemanii uummanni muka jala gad ta'an jechuun bakki roobni isaanii ture. Maraataan gungaa dhufee gisee roobni akka rannaa roobni shaasha huccuudhaan rajjiiti qabbanaa dhufte
Aku safirraa maniituma sharaa kan qabruma tana keessa gassee. Qabri tana keessa gassee roobni ammaas numa jira. Lakkaa jarri giseenii fi roobni yeroo jiru san lixdiitti achi qotanii turan jechuudha. Maraataa humna achi gasigeetuma lixdii keessa achi seeneetuma hirriibatti qabu yoo. Ogurra ciisa ciisee booda keessa ciisee rooba jala roobni san tuyne lixdii san jala ciise. Gisee san ogurroon dhaabbatee booda nama tokko as erganii awwaabee miti qabrii san akka jiite lixdiin san akka jinni jiite moo jiineen irraa alaale jaanii asirree. Ogusan deemaatuma gurbaan dhufee gabbu'e. Ogu gabbu'e maraataan isa akkana laaleetuma marabbu deemu jechuudha maraataan gurbaa kanaan. Gurbaanis maal jee hadu'ee hadu'ee achi jira jechuudha. Hadu'ee ganaa as deemaa jechuudha. Kanaafuu hundi barbaachisaa maali? Yoo lubbuu tana kan hin leenjisne taate nuti sungu amma nuti duuna jennuma hin duunuma qabu irraa qabanne jechuudha biyya Islaamaa. Kanaafuu baatii tana keessatti nuti baatii tana dhaqqabu nuuf carraadha. Baatii tana taraawiixa dhaabbachuudhaan lubbuu teenya irratti laffa'uu qaba. Man qaama ramadaana iimaanan wa ihtisaaban jedha sallallahu alaihi wasallam. Namni baatii ramadaanaa dhaabbate rabbi irratti hisaabbatee rabbi irratti isaatu iimaana qabu. Rabbi irratti hisaabbatee dilee asiin dura dabarte rabbiin ni araaramaa fi jedha sallallahu alaihi wasallam. Kanaafuu baatii ramadaanaa kan nyaata irraa qofa soomanuu hin qabnu laa. Wanti irraa soomanuu qabnu maali? Ija irraa soomanuu qabna. Ija waan shahwaa waan rabbiin fi waan haram laaluu irraa soomanuu qabna. Waan gurra waan hamaa dhagayuu irraa soomanuu qabna. Afaan keenya waan hamaa dubbachuu irraa soomanuu qabna. Harki keenya waan hamaa tuttuquu irraa soomanuu qabna. Miilli keenyaas waan hamaa karaa hamaa bakka hamtuu deemuu irraa soomanuu qabdi jechuudha. Kanaafuu qaama keenya kana hunda lagannaa godhuu qabna jechuudha inshallah. Lagannaa goonuu isees hin jennu guyyaa hirriibaan fixuu jechuu miti laa. Maali halkan qaxaraa guyyaa hirriibaan fixuu kun akka akkasii. Walii barbaachisaa maali? Guyyaa halkanii jijjiirree halkan guyyaa godhuu akkasiin barbaachisa. Akki barbaachisu maali? Guyyaa qura'aana qara'aa fixuu. Guyyaa qura'aana qara'aa halkanis du'aayii godhachaa oofudha jechuudha. Malee akka barreessan yoo taate baay'ee rakkisaa ta'a inshallah. Kanaafuu Imaamu Shaafi'ii rahmatullahi alayhi baatii ramadaanaa giseenii fi dhufte qura'aana taraa 60 fixan jechuudha. Taraa 60 jechuun guyyaa 30 guyyaa 30 kan akkamiin fixan ganama guyyaa sa'aatii 12 keessatti taraa takka fixa. Sa'aatii 12 halkanii keessattis taraa takka fixa. Guyyaatti taraa 2 fixa jechuudha. Namni guyyaatti taraa 2 fixe baatiitti guyyaa 60 taraa 60 ta'a jechuudha inshallah. Kanaafuu baatii quraanaati. Baatii wajjin ta'anii wajjin haasawaa dhimmiiti. Baatii zikriiti jechuudha. Maal jedhe Rasuul sallallahu alaihi wasallam gurbaan tokko gaafate dhufee yaa Rasuulallah irra caalaan warra salaatu kan irra caalu kamii qoora salaatu irraa aboo kan salaata keessatti zikrii wattan beeksisi. Yaa Rasuulallah sadaqaa keessatti hoo kan sadaqaa kan keessatti kan sadaqaan irra caalu kamii jennaan kan sadaqaa keessatti zikrii wattan beeksisi jeen. Haya warra hajjii godhuu hajjii warra guddisan keessa kan irra ajirii qabu kamii jennaan hajji keessatti zikrii wattan beeksisi jeen. Osuma deemu sallallahu alaihi wasallam gurbaan gaafate warra sooman warra baatii ramadaanaa dhaqqabee sooman keessaa hoo ka irraa ajirii qabu kamennaan ka aktharu fiihim dhikraa deemu isaan keessaa kan zikrii guyyaatu kana keessatti hoddommeessu jedhan irra caalaan zikriitis ga qura'aana jechuudha. Kanaafuu waan akkas ta'eef qura'aana jabeessuu qabna. Ammaanuu guyyaan alatti akka waan jenneef hamma nu hafe kana hunda tartiiba kaayachuu qabna jechuudha. Kanaafuu karoora baafachuu qabna. Summa keessa taraa meeqaan quraana kana fixa. Taraa meeqaan khattamuu qabu. Bifa tadabburaatiin, bifa gallalaaluutiin haala kana yoo khatti qoofne inshallah kan warra quraana irraa fayyadamee ta'an jechuudha barakallahu. Wanni barbaachisaa amma sheexaannis hidhamee jira. Fedhinnaa lubbuu qofaa hafe jechuudha. Fedhinnaa lubbuutis guyyaa arrisee soomannee boruus gisee soomannattiidha. Bakka qalbiin teenya lubbuun teenya ifiifuu nuuf qabamti. Kanaafuu carraa kanatti irraa fayyadamuu qabna jechuudha. Warrootiin gaa masgiida jiran warrootiin ulamaa ta'an ummata amma dhufu kana hunda maal qabanii jabeessuutu irraa barbaachisa jechuudha biyya Islaamaa. Kanaafuu hornan bootaatiis itikaafa galuudhaan jiruu teenya guutuu gammachiisuu qaba. Amata guutuu karoora bareeda akka nuuf taatu du'aadhaan quraana qara'uudhaan rabbi gabbaruudhaan salaatullee dhaabbachuudhaan amata keenya kan nuuf as deemu bareeffachuudhaaf itikaafa galee yeroo halkan dhaabbachaa guyyaa quraana qaraa bifa saniin xumuruutu nurraa barbaachisa biyya Islaamaa.
خنافوقا رمضان رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان إلى رمضان جي كفارة لما بينهما رمضان خنا حاجة رمضان رفتي دليل تكوت إسمها شكل سجل تسن واسرها هاي تجي يوم يجا سرها هاي تدري أزدين تسن يو رمضان يخد طريقه كان عفو رمضان خنا بيفر باتشي هذه بيفر بين جارته بيفر رسولي جارته بيفر رسولي نو أجي جني بيفر خطاب علماء هذا علماء خيني رأتجيني وان سومنا بالليسا إسان رأتجيني وان سومنا توجا إسان رأتجيني وان سومنا خنا مبري جا إسان رأتجيني بيفسني اتلافوت النور برباتشي إن شاء الله كان عفو بلي الإسلام أرداف دام رمضان قبل نيس جوف نيجر أكسو مقاكيرو وانتي بيكون برباتشي سومنا خنا سنتمنا ويا لما لمتي سجن تالي عدا قبولي فني دفن إن شاء الله فيديو لي خنا بندقة ما channel خناس سبسكرايب بروجا مرتفع إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونضوف خيري بعدم بداتي ملكاوي والله نمني إتي هجاتي